akka mootummaati jechuun mootummaa keenya mootummaa ofii dhaabni irratti xurii takka ishaaraanuu itti ilaaluun hin barbaadullee dargaggoon kamiyyuu jechuudha. Garuu ammoo mirgi keenya sarbaminu akka guddina baaleeti jechuudha. Keessattuu aanaa gaarfa wanta irra gurmuu nu dhabnu qaama haqummaan nu gurmeessuu hin qabnu. Dildila tolfatee dhufa, dildila hannaa tolfatee dhufa. Namni ka dhufu sartifikeeta hojii qabatee dhufa, muuxannoo hojii qabatee dhufa. Muuxannoon isaan qabatanii bakka kana dhufan hanna karaa ittiin hatan qabatanii asirra dhufan. Kanaafuu milkaa'uu dhabne. Keessumaa moga namootni yeroo gurmaa'anii dargaggoonni hojii dhabnee jedhamee yeroo gurmeessan gabaasa guddifachuudhaaf qofa namoota hanga kana gurmeessine irraa fakkeenyaaf amma dargaggoon ammaa kuni namoota birrii kuma hamma kana nu kennanii birrii 300 kan ga'u jechaa ture sin amma kana gurmeessine irra jechuurraan ala dargaggoonni kun eessa akka bu'an ilaalaa hin jiranidha. Isaanis dargaggoonni kunis immoo kanumadha kan isaan kumachaa jiran akka waliigalaatti keessumaa dargaggootaaf carraa hojii uumuu irratti maal hojjechaa jirtudha homaa hojjetamaa hin jiru jechaa jiru waan ta'eef jiraattonni aanaa keessanii isaan jechuu danda'an garuu hayti lafa jirtu waan jechuu danda'an jechuun isaan faana miti kan isaan hojjetan. Ilaa jechuu danda'an yoo jedhamu gabaasaaf jechuu danda'a nama tokkotti mul'achuu danda'a. Garuu maaliif isinis keessa jirtu kan gabaasaaf osoo hin taane isinis keessa jirtu ka aanaa sana bulchitu waan ta'eef obbo Hussein lakki isinis bulchaa jirtu waan ta'eef aanaa sana jechuu danda'u isaanis jechuun jechuu danda'u jechuun isintu gabaasaa jira jechuudha. Gabaasni sun utuu isin biraan dhufiin darbuu danda'a. Tusin argi. Gabaasni sobaatii miti kan dabru. Iddoon namni gurmeessuuf hin dhaqqabin jiraachuu danda'a. Eessa jira lafarraa dhawamaa jira waan ta'eef. Galataafa 158 miseensa qabu kanaaf birri meeqa kan dhitan? San beeku yeroo iddoo san turee biiraa beeku miti. Akkamittiin beeku? Egaa galataan achi ka'ee humni isaa sun illee argine ani gaafa dhufu galataa muudamee iddoo biraa jira. Isaan ala dargaggoota galataa wajjin hojjetee jedhu waan na dura. Namoonni yeroo fakkeenyaaf hoggansi sirna baramman tana miti obbo Hussein sirna jechuun bulchaan aanaa tokko yeroo dhufu sirna harkaa fuudha malee dhimma dhuunfaati miti. Saniifuu rakkoon hawaasa aanaa sanii duraan ka tures bulchaan haaroon dhufe laalee dhaggeeffatee rakkoon keessa maali jee ummataaf deebii kanna birkitti ramadee jechuu dubbii. Kanaafis hin beenu jechuurra rakkoo ummataa san dhiyaatanii itti furuu hin wayyu hin beekuun akka hin deebin. Hin beenu jechuuni. Humna galataan dargaggeessa galataan gurmeessee yeroo an dhufutti dirree irratti irraa fuudhetu hin jirree fi amma waliin wal dhaqqabnee walirraa fuunee ijoollee san gurmeessuu dhabeen garagara. Inni na dura gurmeessuu danda'a. Qaama na dura wajjin hojjechuu danda'a. Gaafaan an dhufu humna akkasitti gurmaa'ellee kan galataa wajjin irraa fuunellee hin jiru. Garuu iddoolee biraa jira. Ali jiru warra gammaa waliin hojjetaa jiru. Magaalaa sanis jiru.